warqeedhaan labbaxamee jira gaafa naan jettani innis anaaf gaafidha maaliifi nagarree waan ta'eef jechuudha gammaatti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen qalamii biraatu biddibameera boca biraatu irratti bocameera silee adda addaatu irratti ka'eetoo jira inni kun anaaf gaafidha jechuudha kanaaf gaafii kana namoonni naaf deebisuu jira dandeessa yoo jiraattanii kallattii onlaayinii irratti walii wajjin haasa'uu hin dandeenye Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen gaafiidha anaaf jechuudha hin jiru እሺ maaf gaafii isinitti uumuu dide maaf gaafii isinitti uumuu dide warri itti jiraachaa jirtan maaf gaafii isinitti uumuu dide macaafni kan jedhuu fi innis nuti har'a baannee deemnu tokko miti garaagarummaa guddaa qaba garaagarummaa guddaa qaba hamoo macaafa tanaayyuu tiknasiin isaa hamoo macaafa kanaayyuu kan hin furdannedha dheerinni isaa yaa'u xiqqoo macaafa kanarra kan jira galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u kanaaf tiknasiin isaa kudhan dheerinni isaa 50 kan hin taane tiknasiin isaa kudhan kan hin taane dheerinni isaa 50 kan hin taanetu baatamaa jira akkaataa ba'aasaas immoo gaafa laallu bifa kanaan miti kan inni baatamu nama 40 miti kan baatu nama tokkichatu baatee deema kanaaf wanti baay'een isa kan bara keenyaa wajjiniin tokko miti jechuudha asirratti tokko miti jechuudha kanaaf iyyuu isa kana asumatti ergan laalee booda gara biraatti tarkaanfanna jechuudha galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen kanaaf akkaataan inni itti hojjetamu kana bara keenya keessatti immoo yoo inni namni tokko baatee deemu kanaan tokko miti jechuudha akkaataan hojii isaa isa Museen itti ajajame sanaan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha tokkummaa wayitiyyuu hin qabu waliyyuu hin fakkaatu walitti hin dhufu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u maaliif ta'e kuni gaafiidha warra hordofaa jirtanii fi kuni maaliif ta'e gaafattanii beektu waa'ee kana kun maaliif ta'e kanaaf mallattoo gaafii Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kun maaliif ta'e jettanii too mallattoo gaafii gaafachuu qabdu kuni maaliif akka inni ta'e Yesuusiidhaaf galanni guddaan maaliif akka inni ta'e wanti kuni maaliif akka inni ta'e mallattoo gaafii irra keessanii too gaafachuu qabdu waan siif hin galle duukaa deemuun dhaloota qubee taate nama dubbisu taate nama dubbatu taate nama dubbachuu dandeessu taate soo jirtu nama dubbisuu dandeessu taate soo jirtu warra kaanu nama hubachiisuu danda'u taate soo jirtu waan siif hin galle akkasumaan gaafa duuka deemte sirrii miti kanaaf gaafachuudha amma mana keenya keessatti warra wangeelaataa keessatti dhaloonni waan isa barbaachise hin gaafata waan gaafii isatti ta'e hin gaafata irra siif hin darban maaliif sammuu hidhanii miti dhaloota kan guddisan sammuu isaanii bal'ate boru si qaba ilmi kee har'a irra diddibdeetuma yoo bira dabarte boru ilmi kee si qaba wanti ati har'a facaafte boru hin biqila kana ammatummoo ilma keeti dhalootaaf yaadu ta'uutu nurra jira wanti nuti hojjechaa jirru kuni maalin wanti nuti gochaa jirru kuni maalin dhuguma taabonni bara keenya keessa jira macaafni maal jedha macaafni samaaniyaa aduu keessaa warri macaafa keessan samaaniyaa aduu dubbistan Ermiyaas irra deema samaaniyaa aduu warri farka qabdan jechuudha macaafa samaaniyaa aduu yookaan immoo macaafa 81 warri fayyadamtan jechuudha Ermiyaas raajicha bira na dhagaa Ermiyaas raajicha raajii waaqayyoo Ermiyaas bira na deema Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u warri macaafa 66 of harkaa qabdanis Ermiyaas bira dhagaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen haleluuya macaafni maalaasaa nuti hoo maalaasofna macaafni maal lallabaa nuti maal lallabna macaafni maal haasaa nuti maal haasofna oduun macaafni nu dabarse maalidha nuti kan odeessaa jirru hoo maali Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Ermiyaas irratti sagalee waaqayyoo maal nu jedha haleluuya Ermiyaas 3:16 irratti akkas jedha
baasaa warri macaafa qabdan 80 aduu kan qabdu 80 aduu keetirraa baasi akkasumas immoo iyyuu 66 kan qabdu 66 keerraa baasi Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen waan qabda irraa baasa macaafni tokkuma waan ta'e namootatu gargar dhiiba yeroo baay'ee akkas jedha isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu namni waa'ee isaa yaadatu kan isas kan barbaadu hin jiru deebi'ees hin hojjetamu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u በምድር ላይ በበዛችሁ ጊዜ የቃል ኪዳኑን ታቦት የሚፈልግ የሚሰራ የለም ይላል የሚፈልግም የለም የሚሰግድለትም የለም የሚሰራም የለም መቼ እናንተ በምድር ላይ በበዛችሁ ጊዜ የቃል ኪዳኑን ታቦት የሚፈልግ ሰው የለም ይላል እሱም አይሰራም ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዳግም አይሰራም ከእንግዲህ አይሰራም ህዝቤ በምድር ላይ በበዛው ጊዜ የቃል ኪዳኑ ታቦት አይሰራም ሰምኒኮ ለፈረድ ገባየተን ይቦዳ ታንዱቅኒ ከኩ ዋቀዮ ከነቹን ታቦኒ ዋቀዮ ሱኒ ሂኖጀተሙ ሰበብኒ ሳማሊው ጀሪ የታቦቱ ጌታ ሱራሱ በህዝቡ መካከል ስለሚሆን አባን ታቦቲቻ ዋቀዮ መታኒሳ ማለንታ ጀዲ እስን ጅዱን ቡፈዳ ጀዲ ኤሰት ኢሳያስ ቶርባ ኩዳ ፍረት ኢየሱስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ነው ኢሳያስ ረቲ ማል ጀዲ ዋቀዮ እስን ጅዱን ቡፈዳ ጀዲ እስን ጅዱን ጅራዳ ጀዲ ናቱ እስን ጅዱ ጅራታ አማይ በርት ታቦታን ገገፈማ ቱርተኒ በርት ታቦታን ጅራቻ ቱርተን ደረበን ደርባ የሮሰነቲ የሮሰን ለፈረቲ ባየተንቲ ሳምኒ ነደገው ሳምኒ ነሶዳቱ የሙት ለፈረቲ ባየቱቲ አነቱ ሰበይ ዱቡ ፈታዋንቴ ታቦቲቺ ኢኒ ሴራኮ አገርሲሱ ሱኒ yokanimo inni waa'ee koo agarsiisu suni yaadatamu jedhe እሺ maal jedha Isaayyaas 7:14 akkas jedha kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniifin kenna kunoo durbiin ulfoofti ilma isin deessi maqaa isaas Amaanu'el jettee immoo gaafti Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ይሁን ስለሚሆን Waaqayyo mataa isaa saba wajjin waan ta'uuf saanduqichi yookaan taabotichi akkam barbaachifne Ermiyaas sagalee isaatti keessatti yookaan raajummaa isaa keessatti dursee dubbateera ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ጉዳና ታው ዱበቴር ያው ረስኒ ዴቢያ ኤርሚያስ ሰዲ ኩደጃ ኢስን ባያተኒ ብይጨ ከሰ የሙጉተን እናንተ በበዛችሁ ጊዜ በምድርቱ ላይ በሞላችሁ ጊዜ እሺ isin baay'attanii biyya keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu ስለ ታቦቱ የሚናገር ሰው namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u namni waa'ee isaas yaadatu kan dubbatu kan yaadatu kan dubbatu kan yaadatu kan isa barbaadus hin jiru erga jedhee booda dhumarratti maal jedha inni deebi'ee hin hojjetamu በቃ deebi'ee hin hojjetamu lammaffaa deebi'ee hin hojjetamu ከእንግዲህ በኋላ ዳግም አይሰራም እየተባለ መጽሐፍ እኮ ነው የሚለው የናደም የኔም ከሆነ ደግሞ ይቀራል የኔ ሐሳብ እኮ ይቀራል የሰው ሐሳብ አይዘልቅም አይሰራም የሰው ሐሳብ
አንከተልም የሰው ሐሳብ አንወስድም የሰው ሐሳብ እንፍራኑ ያደናማ ቀሪ እኮ ነው የሰው ሐሳብ ዋጋ የለም የሰው ሐሳብ ተቀባይነት የለውም የሰው ሐሳብ ርቆ አይሄድም የሰው ሐሳብ ከንቱ ነው የሰው ሐሳብ መጽሐፉ ግን የሚለው ትክክልና እውነት ነው የለም አይሰራም ተባለ ብኖር እንኳን ሙዚየም ነው አይሰራም ሲል ነው አይሰራም ምንም የሚሰራ ነገር የለም ያኔ ተሸክሞ ሲሄዱ ማለት ነው ዮርዳኖስ ቆሟል የሮሳን ባተኒ ደማኒ ታቦቲች ደቀ ወሪ ታቦታ ባተኒ ደማ ሉቦኒ ደቀኒ ሚላ ሳኒቲ የሙሳን ለቀኒ ገላንቸ ጡቃን ገላን ዮርዳኖስ አከ ቱላ ሚዳኒት ዳባቴ የሮሱኒ የሮቲ ገላን ዮርዳኖስ ጉቴ ማኒሳ ኬሳ yokan ዳንጋ ሳ ኬሳ በየቲ የሮሰነቲ ቱሬቹን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ Yeroo garaanni guutee saba waaqayyoo afoo dhaabatu saba waaqayyoo afaana kan deemu saba waaqayyoo jidduu kan jiraachaa ture sanduuqa kakuu waaqayyoo ture sanduuqa kakuu waaqayyoo kana baatanii saba afoo deemu sabni meetira 200 irraa fagaateet deema sababni isaa yoo itti dhiyaatte simura si ajjeesa kakuu ajjeesaa waan ta'eef jechuudha kan nama ajjeesu jireenya kan namaaf kennu miti kan nama ajjeesudha seerri maal isaa jechuudha Kakwara keessatti seenne walii lolla ajjeesa akkani ta'e jiraachisaa son taane ajjeesa akkani ta'e macaafni dubbata jireenya namaaf hin kennu boqonnaa jireenya kan sii kennu miti ajjeesadha sirumaayyuu kakuu ajjeesadha ኢየሱስ ክርስቶስን አፍገለኒ ጉዳናቱ ajjeesadha መጽሐፉ ጭራ ወጅላላ አናሚቲ ከስታሳ አጅሩ መጽሐፈ ስታሳ አጅራ ደገይ እሺ ገለኒ ፍልፍል ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳባቱ አሜን አሜን አጄሳ የሮሰነት ባተኒ የሙዴማን ገላኒ ማልተይራ ገርገር ሂረሚያ ድንቂ ጉርጉዳቱ ትino ጀቻ ture yeroo sanatti saba waaqayyoo jidduu kan jiru eenyudha taaboticha saba waaqayyootti jidduutti kan hojjetu maali taaboticha macaafatu jedha ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቱ ወረ 80 አዱ ቀብደን 80 አዱ ከሰንራ ሰበም ለሳ ይሸክቱ አንተ ጃተሚጃ መጫፍ ጃተሚጃ ዋን ሸክተኒ ይሱማ ከን ፈርቃ ቀብደን ረጅር ጅራ መነ መከሰን ከስ ወርት ሰገዳ ጅርተ ወር ጅልቢ ፈጫፊ ጅርተን ጅራ amma yoo jiraates humni waaqarran jiru harki waaqarran jiru ajjeesuus hin danda'u jiraachisuus hin danda'u amma jechuudha ajjeesuus hin danda'u jiraachisuus hin danda'u yooma jiraate iyyuu daawwannaa qofaaf yoo ta'e malee homa tokkoof hin fayyadu humni waaqaa isarran jiru harki waaqayyoo irran jiru luboota nara kan isatti dhiyaatun turre harka namaarraa mureera ormoota citteesseera waaqolii ormaa morma ishii mummureera angoo guddaa qaba ture yeroo sanatti humna guddaa qaba ture yeroo sanatti ግን እናንተ በምድር ላይ በበዛችሁ ጊዜ አይሰራም አለ ግን በነብዩ ተናገረ እኮ እግዚአብሔር አይሰራም ከራራጅ ቻሉበት ይዋቀይ ሂኖቸቱ የሬ ዋይም ባሱ ከነሳ ወጀቱ ዝንጅሩ ከነሳ ያደቱ ዝንጅሩ ከነሳ ሰገዱስ ከነሳ ጅልቢፈቱስ የለ ሰበም ንሳ ስለፈረጥ የሙ ባየተን ሰምኒኮ የሙ ለፈረጥ ባየቱ ሰነ የቹን የሙ ነሞን ለፈረጥ ባየተን ሰነ ከሰቲ አሊ ሰበ ጅዱ ነምቡ ፈዳለ እኒ ተኮፋን እኔ ለማፋን sabni waaqayyoon waaqeffatu waan baay'atuuf namni hundumtuu Yerusaalem deeme yookaan immoo biyya inni itti argamu iddoo inni itti taabotichi argamu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen deeme sagaduudhaaf
maallaqa nama gaafata. Biyya kanaa deemtee amma biyya Israa'el deemtee yookaan immoo Israa'el keessa jira Israa'el Yerusaalem dhattee biyya Israa'el deemtee Yerusaalem keessa dhattee taabotichaaf nan sagada yoo jette birrii guddaa si gaafata. Israa'el deemuudhaaf deemtee dhaqxee sagaduudhaaf jechuudha. Waaqayyo immoo dhugaadha. Kan sagadamuuf immoo dhugaaf hafuuraaf jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kaayera iddoo kamittuun sagadamaa fi lafa kamittuun sagadamaa fi yeroon Yerusaalemitti sagadanillee ilafa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni iyyuu ammumaa ta'eera jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos dubbateera. Yerusaalem deemanii sagaduun maal ta'a? Inafa. Warri Samaariyaa immoo gaara kana gubbaa baatanii sagaduun inafa. Amma iddoon Waaqayyoof sagadanii dhugaadhaaf hafuuraan bakka kamittuu Waaqayyoof sagaduun hin danda'ama. Garuu bara kakuu saanduqa kakuu Waaqayyootti hundumti isaaniiyyuu iddoo saanduqichi jiru gamoo Salamoon ijaare sana keessa deeqanii gara gamoo sanaatti garagalanii hundumti isaaniiyyuu yommuu kadhatan kadhanni isaanii deebii argata. Amma garuu bara sana miti keessa hin jiru. Bara san keessaa baaneera. Gamoon Salamoon illee waa'ee kan hin baafne ta'eera. Sababni isaa gamoon Waaqayyoo keessa buufatu yookaan manni Waaqayyoo keessa buufatu laphee namaa ta'eera. Iddoon buufata Waaqayyoo laphee namaa ta'e Qorontos 3:16 irratti isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan afurri Waaqayyoo akkasiin keessa buufatu hin beektaniire. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Kanaaf iddoon buufata keenya iddoon argama Waaqayyoo keenya iddoon buufata Waaqayyoo keenya mana Waaqayyoo manni Waaqayyoo laphee keetii obboleessaa koo obboleettii koo. Isaayyaas 66 irratti sagalee Waaqayyoo ani gara isa gadi deebi'aa yommuu itti dubbadhu hollatu ani gara sana ilaalaa. Samiin teessoo koo erga ta'e lafti 60 kootii erga ta'e eessatti mana naaf ijaartaadha. Har'as mana kan ijaaran jiru Waaqayyoodhaaf. Gamoo kan ijaaran jiru Waaqayyoodhaaf. Achi keessa hin jiru Waaqayyo suttan hima Waaqayyo nama keessa jiraata. Saanduqni kakoo bara kana keessatti hin hojjetu hin jiru. Macaafatu jedha gara macaafaa deemnure. Waliin laal. Mee macaafa warri qabdan 80 dullee warri qabaattan of harkaa macaafa 81 warri of harkaa qabdan jechuudha. Ka 81 jechuudha. Keenya 66 warri of harkaa qabdan. 80 dullee warri of harkaa qabdan. Ka 66 warri of harkaa qabdan lamaan keessanuu baasa. Baasa. Qorontos irra walii wajjin dhaqna. Qorontos irra walii wajjin dhaqna. Qorontos irratti Paawulos waa'ee saanduqichaa yookaan waa'ee taabotichaa maal jedheera? Maal dubbateera? Macaafni waan jedhu halaallu. Maaliif akkasumaani holola namaa dhageenya gooyoomna. Dubbii namaa barriitti dhageenyu fagaateera amma. Biraa dabarreerra. Waaqayyo nu guddiseera ija keenya nu baneera. Yesuusiidhaaf galanni guddaatu. Yerootti oduu dhageenyu bira dabarreerra. Jetteedhaan amma hin danda'amu wanni akkasii. Yesuusiidhaaf galanni guddaatu. Ameen. Jetteedhaan hin ta'u. Hallelujah. Jetteedhaan hin ta'u. Karaa kana waan tokko isinitti hima. Namoonni mootummaa Waaqayyoo deemnee dhufneedhaan tokko jiru. Mootummaa Waaqayyoo duunee gallee mootummaa Waaqayyoo deemnee dhufnee maal gochuudhaaf namoota gara mootummaa Waaqayyootti yaamuudha. Achi deemanii deebi'uun hin jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaa. Ingoo yoomiin akkanuma macaafni maal jedha jedhi duraan macaafa asoosamni ati qopheessitu. Diraamaan ati qopheessitu. Karaatti si harkaafaa. Dhaloonni amma dhaloota barateedha. Dhaloota barateedha. Dhaloota fagaateedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaatu. Dhaloota sammuu isaa Waaqayyoo baneedha. Sammuun dhaloota bara kanaa banamaadha. Goyoomsuu hin dandeessu. Attaallaluu hin dandeessu. Mootummaa Waaqaa deebiin dhufee mootummaa Waaqaa keessa kan akkasiiti. Maaloon akkasii. Mangi samaati jeet maxxaa'u. Indasii ayinat ነገር አለ ምናምን መጽሐፉን ነግሮኛል። ወሬ ከየሮት ደጋውን ገው ዳበር ኢየሱስዳፍ ገለኒ ጉደላቱ ትክክለኛ መጽሐፉ ተናግሮ መጽሐፍ ስለ መንግስት ሰማት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። መንግስት ሰማት የሚገባው ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። መንግስት ሰማት ወራሾች ማን እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዝም ብለህ በቃ ውሸትን አትንፋ ባኪ። ራጂ ሶባ አሶሶማ ሶባ ድራማ ሶባ ሞትማ ዋጋ ደሜን ደቤ ዱፌ አካሳንተ ማሎንተ እንቀባጠሪና አከሱማል መጽሐፍ ረዳ በዳ መጽሐፍኒ ዋንጀዱ ከመጽሐፍኒ ጀዱ ከኔ ነገኘ አቲ ሞትማ ዋጋ ደምተ ዱፍቴ ሲዳጋ ማዶ ጎንጎርታ ከኑማት namni macaafa kana dhageenye jedhe Abrahaam Yesuusiidhaaf galanni guddaa ta'u. Ameen. Namicha sooressicha saniin Luqaas irratti namicha sooressicha Alaazar balbala isaa irra taa'ee Alaazari guyyaa tokko so waan godhin Alaazar du'ee mootummaa Waaqaa gale inni immoo du'ee nam Si'oolitti gaafa gadi bu'u
abbaa keenya Abrahaam wajjin haasa'e. Macaafarra jira. Maal jedhe Abrahaam? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namichatu gaafii tokko gaafate Abrahaam. Wayyoo obboloota qaba shan biyya lafaarra. Isaan illee iddoo kiyya kan akka isaan hin dhufneef adaraa namaa warra du'an keessaa nama tokko gara biyya lafaatti ergi. Isaan yoo itti mammalee amanuu hin danda'ani. Akkas jedhan Abrahaam. Seerri waan lafarra jiruuf yookaan macaafichi waan lafarra jiruuf. Macaaficha kan hin dhageenye namni du'e asii yoo gara isaanitti deebi'e mootummaa waaqaa kana keessaa namni tokko deebi'ee dhaqee kan itti himu yoo ta'e hin dhagaani jedhe. Ati har'a mootummaa waaqaan dhufeettee hagee odeessitee ta'u mootummaa waaqayyootti dhaloota galchuuf jire. Macaafa kan hin dhageenyes hin dhaga'u. Hundeen jireenya bara baraa macaafa qulqulluudha. Dhagaamus kan qabu macaafa qulqulluudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baroota tarkaanfatee kan dhufe hundeen jireenya keenya, hundeen amantii keenya, jalqabni amantii keenya isa kana. Amantii Maartin Luuter fide. Hin daganne keessuman jira godhaa. Waatu jira sanaaf isin hubachiisuufani. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Amantii Maartin Luuter fide nuun jedhan. Maartin Luuter akkamii fide? Eessaa fide? Macaafni Maartin Luuter jedhu jira. Wangeela Maartin Luuter kan jedhu jira as keessa naa fidaa. 66 keessatti wangeela Maartin Luuter kan jedhu jira. Macaafa Maartin Luuter kan jedhu jira. Amantii Maartin Luuter fide, amantii Sindee fide. Macaafa Sindee kan jedhu jira as keessa. Jiraan attasimi. Maa qabaattartu akkasumaan. Wanta hin jirre maa haasoftu. Dhugaa jiruu ramaan dhaabanne. Atamma akkas jetteedhaa fi wangeelli ittifama. Hin ittifamu. Warri kun amantii nama nyaatutu dhufee dhangasee dhufan. Akka nuti amanneef kiyyoo baay'ee nuti ta'aa tureef Yesuus Kiristoos kanarratti sagalee biraa ergaa biraa qabadhee nan dhufa Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Warri kun amantii nama nyaatutu dhufee nuun jedhan. Warri kun manaafiqaanota nuun jedhan. Akkana manaafiqaanota irraa baqadhaa nuun jedhan irraa baqachaa turre. Kuwwan immoo nama nyaataa nuun jedhan. Nama nyaatu warri nama nyaatu dhufe jenneetuma fiiga jalamaa fiiguudha nuti. Karaa jireenyaa kana hambisuudhaaf dhiibbaan irratti hin godhamne hin jiru. Dubbii jireenyaa kana hambisuudhaaf sagalee kanarraa nu ittisuudhaaf Yesuus Kiristoosin akka nuti hin amanneef dhiibbaan hin godhamne jiru. Haga magaazana kireeffatanii inni kun kornisii keessa taa'e, inni kun asii wacaa, inni kun immoo kornisii keessa saantimii bittisa. Yesuus saantimii bittisa. Dubbii Paawuloos dubbate tokkotu naaf gale. Paawuloos akkas jedhe. Karaanis ta'u karaa maleedhaan wangeelichi yoo lallabamu malee ani kanatti rakkina hin qabu jedhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo sana keessatti namoota baay'eetu gara gooftaa dhufe waan sin ajaa'ibu. Magaazana kireeffataniiti amantii kana qosheessuudhaaf, amantii kana busheessuudhaaf magaazana kireeffatanii diraamaatti eegalan. Namoonni bakka saantimii barbaadaa miira namni birrii kana hin jaalatte. Itoophiyaa keessatti birrii rakkinni birrii waan jiruuf Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Birrii barbaadaaf jecha namni gara waldaa dhufuu eegale. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Silaa birrii bittisan jedhanii dhufani. Gaafa dhufan kaan keessaa seexanatu iyyaa, kaan keessaa maaltu maal ta'a achumatti hafani. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Garuu magaazana tokko kan birrii bittisaa ture magaazana tokko keessatti diraamaa hojjetan. Warri amantaa kana qosheessuu, warri amantaa kana maqaa balleessuu barbaadan. Bakka hundumaa birriitu bittinfamaan ogguma san tasaraacee ofumaa isaatii lallaban immoo waan sin ajaa'ibu. Birrii namaa bittisu, birrii namaa kennan jedhaniiti matarakii isaanii hundumaa irratti lallabuu eegalan. Namoonni kana dhageemi birrii bittisa kana waaqa sobaati birrii konkornisii keessa taa'ee birrii namaa bittinsa jedhanii odeessan. Oduun isaanii sun nama biyya hunda wal ga'e. Namni immoo birrii jaalata waan ta'eef eega birriin bittinnaa'e maalaan amanticha illee barbaadu baadhe birrii fudhachuuf nan dhaqaa jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Faarfataan baay'ee sin jaalattan. Baay'ee tokko kan sin jaalattan. Baay'ee kan sin jaalattan. Faarsaa isaatiin baay'ee kan dubbatu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abarraa guddataa birrii barbaada dhaqeetti gooftaa argate. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Bakka gooftaa biratti hafe. Har'a Waaqayyoon faarsa. Faarsuu bichaa miti. Har'a waldaa geggeessa. Paastarii waldaa ta'ee waldaa geggeessaara.
kaleessa garuu birrii barbaadaaf wal gara waldaa dhufe har'a garuu nama guddaa ta'e waaqayyo isa guddise karaadhanis karaa maleenis wangeelli keenya bal'achaatuma deeme yoo hin diigna jedhan inni ma bal'ate Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u yoo hin daangeessina jedhan inni ma bal'ate ajjeesani hidhani namoota amanan ibidda dhoowwatan horii irratti du'eenna irraa gottotuu didani namni irratti du'eenna irraa awwaaluu didan waan danda'an hundumaa godhaniiru wangeela kanarratti waan danda'an hundumaa raawwatanii jiru garuu wangeelichi ibidda waan ta'eef dhaamsuun hin danda'amu dhagaa'isittan hima gurri kee banamu maqaa Yesuusiitiin wangeelichi ibidda waan ta'eef dhaabachuu hin danda'u yoo qabu waan barbaadde fidi wama barbaadde fidi wangeela kana ittisuu gonkumaa hin dandeessu amantii Maartin Luuter fideedhan Maartin Luuter kan jedhu as keessa jiru መጽሐፍ kana keessa የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል እዚህ ውስጥ ሰገሌ ከነ keessatti barreessani birootaa maal jedhe jalqabaan amantii keenya fi xumuraan amantii keenya eenyu jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhe Maartin Luuter amantiin inni fide hin jiru Maartin Luuter macaafni inni fide macaafa isaa itti amanne tokko hin qabnu nuti kan Maartin Luuter akkuma keenya amane Yesuus Kiristoos hin amane warra kotota baatanii deeman dhiisee warra dhagaatti sagadan irraa warra kotota baatanii deeman irraa warra muka baatanii deeman irraa wanta warra kaan baatanii irra deeman irraa deebi'ee gooftaa Yesuus Kiristoosin waaqeffachuun wayyaa jedhe namni kun ani wangeela Maatiyos kan jedhuun dhagaye wangeela Maatiyos kan jedhuun dhagaye wangeela Maarqos kan jedhuun dhagaye wangeela Luqaas kan jedhuun dhagaye wangeela Yohaannis kan jedhuun dhagaye ergaawwan Phaawulos barreesseen dhagaye ergaawwan Yohaannis barreesseen dhagaye ergaa Yihuudaan barreesseen dhagaye ergaa Yaaqoob barreesseen dhagaye akkanarraa kan hafe kisin amma kan haasoftan kanan beeku macaafota isin baattanii deemtan kanas hin beeku waan ta'eef kanatti hin jiraadhu deetii namichaan Maartin Luuter jedhamu suni adda bahe malee Maartin Luuter amantiin inni nuu fideen jiru amantii addaa Maartin Luuter isinitti fides hin jiru akkasuma hin dogongorinaa isiniin jechuu fale eeshi Qorontos irra deemna waliin jenneerra hin daganne simbiran jira Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen harraayyoon xumuruu baadde kutaa lammaffaa isaa qabadhee dhiyaachuun kiyya waan hin oolledha waan ta'eef har'a baay'een keessanuu isiniif hin galle agartanii bifa kanaan hojjetamaa nama furtu baatee deema imeejii isaa sammuu keessan keessa akka hin banne isaarra kan namni tokko baatee deemu sana duukaan fiigina qabdeellee dhiisteellee ምንም ሾክ አያደርግም ምንም አንተ ከዋን ስትቁን ቀፍ ሆምን ረንጅር ከነሞ ናና ሚቲ ከንጀዱ ጳውሎስ ቱ ጀዳ ጅራ ጳውሎስ ሞ ኦፊሳቲ ሚቲ ከንጀዱ መጻፈቱ ጀቻ ጅራ ኤርጋ ጳውሎስ ከሰ ሰኔ ሞ ወለ ጅላል ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳና ቶ አሜን አሜን ጳውሎስ ኤርጋማ ከተይም ፍዳታሚ ጳውሎስ ኤርጋማ ዋቀዮ ከተይ ፍዳቴርታሚ ቅዱስ ጳውሎስ ጀተኒ ፍዳተኒ ይርቱሚ እሺ ቅዱስ ጳውሎስ ማል ጀዳ ergaa isaa keessatti Qorontos lammaffaa keessa seenaa warri Samaariyaa qabdan Samaariyaa warra farkaa qabdan baasa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa lubbuu baay'eetu gara gooftaa akka dhufaa jiru argaa jira afurri waaqayyoo natti mul'isaara namoonni baay'een gaafiin sammuu keessanitti galeera lubbuu baay'eetu dhufa amma Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen lubbuu baay'eetu gara gooftaa dhufa lubbuu baay'eetu kotota keessaa diiggatee ba'a amma Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen haleluuyaa nuti lafa boojinu hin qabnu nama garuu hin boojina gooftaadhaaf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen lafa boojinu hin qabnu lafa boojinu hin qabnu warri waa'ee masqala addabaabaayidhaa fi Addis Ababaa keessatti wal loltan adaraa keessatti dhiisaa asumaan isinitti himaa dhiisaa nuti lafa boojinu hin qabnu lubbuu garuu boojina Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen lafarraa dhimma hin qabnu nuti dhaaltu mootummaa waaqayyoo taaneerraa biyyi keenya samiidha lafa kanarratti Oromiyaa irra ta'ee biyya kam ta'e lafa kanarraa wanti nuti dhaallu lafti nuti dhaallu hin jiru Oromiyaa dachee magariisa ijoolleen dhiisture shiirra kan caaltu Yerusaalem haaratu jira Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u samiidha kan gadi buutu na fudhachuudhaaf si fudhachuudhaaf nuti biyya qabna
Yesuusidhaaf galanni guddaatu saba amma walitti makamne kana keessa illee yeroo itti baane biyya makaa hin qabne saba makaa hin qabne saba gooftaa tokko waaqeffatu saba mootii tokkoof jiraatu saba gooftaa tokkoof jiraatu saba xurii tokko hin qabne sanyii filatamaa keessa yeroon itti seennu dhufeera. Yesuusidhaaf galanni guddaatu yeroon ga'eera aduun bari'eera hidhaan kee citee diinni kee kufeera yeroon ga'eera aduun bari'eera hidhaan kee citee diinni kee kufeera gammadi. Shobbisi inni daayikuu dhufeera Yesuusi inni daayikuu dhufeera Yesuusi inni daayikuu dhufeera Yesuusi inni daayikuu dhufeera Yesuusi maqaa Yesuusin hidhaan keessan hiikkatu. Haleluuyaa gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qorontos sadii lammaffaa Qorontos sadii lakkoofsa tokko kaastanii hanga lakkoofsa 18 qaba waan ta'eef laaluun isinirra jira. Hanga meeqaa qaba isiniin jedhee hanga lakkoofsa 18 qaba. Qorontos lammaffaan Qorontos boqonnaan sadii lakkoofsa tokko hanga 18 qaba. Lakkoofsi tokko hangi 18 xiyyeeffannoon isaa inni guddaan Kiristoosii fi yookaan ayyaanaa fi saanduqa kakuu Waaqayyoo ol cinaa qabee dubbata. Ayyaanni maal akka inni ta'ee fi yookaan Kiristoos maal akka inni ta'ee fi saanduqni kakuu Waaqayyoo maal akka inni ta'ee dubbata. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eshi lakkoofsa torbarraa kaasee yeroo koo fayyadamuudhaaf jecha lakkoofsa torbarraa kaasee nan dubbisa. Seerichi gabbattoota dhagaatii fi seerichi gabbattoota dhagaatti fidalaan qiriixamee yeroo kennametti ulfinaan mul'ate jedha. Seerichi kamiidha? Saanduqa kakuu Waaqayyooti seerichi jechuudha. Saanduqa kakuu Waaqayyoo keessa kan jiraatu yookaan immoo saanduqicha hojjetame kana saanduqicha bifa kanaan hojjetame kana keessa kan jiraatu seera Waaqayyooti. Seera Waaqayyooti. Natiin hin ejjin hin sagaagalin hin sobiin waan namaa hin kajeelin nama sobaan namarratti dhugaa hin bayini wantoonni jedhan seeronni kurnan eessa keessatti barraa'anii jiru? Saan barraa'anii eessa keessa ta'anii saanduqicha keessa ta'anii jechuudha. Kan inni ittiin barreeffame maa irratti barreeffame? Gabbattoota dhagaa irratti barraa'e. Dhagaa irratti barraa'e. Dhagaa irratti barraa'e. Dhagaa irratti bocamee erga barraa'e booda ulfinaan mul'ateedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Gaafa barreeffamee kennamu Museen fudhatee gara sabaa gaafa dhufu ulfina isaa irraa kan ka'e ulfina taabootichaa irraa kan ka'e sabni Musee ilaaluu dadhabe. Sabni dura Musee dhaabachuu dadhabe. Museedhaan akkas jedhanii addi kee akka malee waan calaqqisuuf addi kee gara malee waan calaqqisuuf Musee shaffanadhu jedhanii. Agartanii rakkinni guddaan achitti eegalee. Seerichi gara namaa gaafa dhufu ulfinaan dhufe. Sabni garuu ulfinicha sana laaluu waan dadhabeef ulfina kenname sana laaluu waan dadhabeef Museedhaan maal godhe jedhanii shaffanadhu Musee hin dandeenyu. Dandeenyee ilaallu nuti silaaluu dadhabneerra hin calaqqistaa jedhaniin Museen maal godhe hin shaffanate. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Bifa akkamiitiin isinitti agarsiisu. Ani amma na laalaa jirtani. Amma moo na argaa jirtani. Waan biraa argaa jirtu. Sababni isaa fuula koo maaliin sin jalaa dhokse qola kanaanan sin jalaa dhokse jechuudha. Akka isaanii nagarreef Museen maal godhe jalaa dhokse itti shaffane. Seerichi akka isaaniif hin galleef seerichi ifa akka isaaniif hin taaneef Museen hin dhokse. Yommuu dhufu garuu ulfinaan dhufe jedhee Paawulos dubbata. Ama macaafa kana akkanatti gaafa isin garagalchu kun dukkana gurraacha. Sinitti gurraachaami gaaranaan gaafa isin garagalchu garuu maali? Naddaata. In addaata jechuudha. Eshi. Amma waan irraa dubbisan jira. Jira yaa sabana waan kanarraa. Amma waan gursinitti gurraachaami wanta nama sitti agarsiisaa jiru kanarraa dubbata waatirra jira. Umturra hin jiru. Maal akkani ta'e garuu beektu. Macaafa akkani ta'e garuu beektu.
Sabni waaqayyoo seerri waaqa akka kenname hin beekam seerichi maal akka inni ta'e garuu isaaf galaa hin jiru. Maaliif? Museen maal godheera? Jalaa cufeera. Museen garuu sabatti mul'anne malee Museetti mul'ata. Gara Museetti garagalee waan jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Baay'ee nama gaddisiisa yaa saba. Itti dhufna. Akkamitti akka inni shaffaname maal ta'e akka inni awwaalame itti dhufna. Akkasidha. Qirixamee yommuu kennametti ulfinaan hin mul'ate booddee irra daddarbaa yoo adeeme iyyuu calaqqifni fuula Musee yeroo sanatti jabaa waan tureef ijji sabaa Israa'el itti ijjachuu hin dandeenye. Egaa seerichi inni du'a faraduudhaan hojjetu ulfina akkasiitiin erga mul'atee jedha. Seerichi maal faradu? Du'a faradu sun. Ulfina akkanaatiin erga mul'ate. Inni du'a faradu, seerri du'a faradu, seerri du'a namatti murteessu ulfina akkanaatiin erga mul'ate jedha Paawulos. Yeroo Museen seera kana fudhatee dhufutti sabni itti ijjachuu dadhabe, ijji sabaa Museetti ijjachuu dadhabe. Calaqqisni fuula Musee adda ture. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Agartanii miidhaa guddaa saba kanarra gahe. Jalaa dhokfame be. Jalaa garagale. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abe jalaa garagale. Amma kana waan kanarraa wanti isin dubbistan hin jiru. Garuu maal akka ta'e beektu. Macaafa akka inni ta'e hin beektu. Wanti isin irraa beektan hin jiru. Keessa isaa maaltu jira? Hin beektan dhokate jala.